Hi family, akkam jirtu nageenya waaqayyo bakka jirtanitti hunduma keessanii baatu. Jirtu nagaa keessan. Ani jira gooftaa galata waaqayyo. Waa takka dubbachuu barbaade. Innis waa'ee raajii masaratii sammuna kanaa online irra deddeemudha. Xiqqoo ishii keessa kiyyatti natti dhagahame jennaan dubbachuu barbaade. Innis maalidha? Kanaan dura mucaan obboleessi keenya tokko biyya Ameerikaa irraa dhufee asitti waldaa masarat waldaa araaraa addunyaa deemee achitti kadhannaan godhamee fi oksijiiniin irraa fuudhamee mucaan sun yeroo muraasa booda ni du'ee jedhamaa ture. Isa kanarratti yaada baay'ee kaasaa turtanii raajii masaratii oksijiinii irraa fuudhee ajjeesee maal jedhamaa ture. Mucaanis immoo du'eera, oksijiiniinis immoo irraa fuudhameera. Inni kun wanta qabatamaadha, kaameraadhaan wanta waraabamaa turedha. Haa ta'uyyuu malee kana dura namoota iji isaanii jaamaa, namoota gurri isaanii hin dhageenye, namoota afaan isaanii hin dubbanne, namoota qaamni isaanii caccabee, namoota akkasiitu namoota wiilchariidhaan dhaqan, namoota akkasii namoota harka namaatiin firaashiidhaan baatamanii dhaqan, namoota akkasiitu achi baatamee deemamee inni kaan wiilcharii isaa achi kaa'ee, inni kaan dullaa isaa achi kaa'ee, inni kaan firaashii isaa achi kaa'ee, inni harka namaatiin baatamee dhufe immoo miila isaatiin deemee namoonni baay'een galanii jiru fayyanii jechuudha. Namoonni dhala hin qabne illee achitti dhala argatanii dinqiin gurguddaan achitti ta'ee ture jechuudha. Waaqayyo raajii masarat taa'ee keessa galee namoota baay'eedhaaf furmaata ta'a ture. Isa kana immoo raajii masaratti godhe osoo hin taane waaqayyoodha isinii galee. Waaqayyotu raajii masarat keessa galee namoota fayyisaa ture jechuudha. Mucaan kun immoo achi deemee kadhatamee fi hin du'ee jedhame. Mucaan sun sa'aatii sanatti fayyeera. Isinii galee fayyee jedhee ofii isaatiin arraba isaatiin fayyeeraa jedhee dubbachaa ture. Deebi'ee immoo galee hin du'e. Raajii masarat hin kadhatee fi waaqayyo immoo sa'aatii sanatti fayyiseera. Guyyaan inni immoo lafa kanarraa deemu guyyaan du'a isaatii immoo yoo qaqqabe dirqama raajii masarat hojii qaba. Kana gaafii guddaa sin gaafadha. Gaafii salphaadha kuni naa deebisa. Suma dhugaa isinii jedha warri miidiyaa kanarra deemtanii raajii masaratti ajjeesee maal oksijiinii irraa fuudhee ajjeeseettanii jettanii miidiyaa kanarraa afuufaa ooltan. Raajii masarat namoota dhukkubsataniif namoota baay'ee fayyisee argitanidha. Isa kana immoo wanti isin eegalu faamilii wanti isin eegalu qabu. Ani guyyaan du'a kiyyaa har'a taana raajii masarat naa kadhatee na oolchuu hin danda'u. Isin eegalee guyyaa du'a kootii raajii masaratti murteessaa osoo hin taane waaqayyo beeraayyuu kan murtaa'u. Raajiin masarat mataan isaa osoo kadhatuu du'uu danda'a. Dhufaatiin isaa ga'eera taanaan. Deemuun isaa ga'eera taanaan. Lafa kanarraa xumurateera taanaan. Guyyaan boqonnaa isaatii ga'eera taanaan. Osoo tajaajilu du'uu danda'an mataan isaa jechuudha. Kanaaf guyyaa waaqayyoo lafa kanarraa si deemsisu eenyuyyuu si oolchuu hin danda'u. Eenyuyyuu si oolchuu hin danda'u. Isa kana lubbuun kee waaqayyoon harka jirti waan ta'eef waaqatu lubbuu kana siif laate waaqatu deebisee filata. Isa kana raajiin masaratu maayyuu isinii gochuu hin danda'u. Zimmeettanii naaf dhufee naa miidiyaa irra deemtan. Zimmeettanii waanuma isin hin galle keessa qub jettanii hin qubatina. Wanta isin galchuyyuu wanta baay'ee qabdu wanta haasoftan waa'ee jireenya mataa keessanii wanta baay'ee qabdu wanta haasoftanii wanta isin hin galle wanta dhimma keessan hin taane keessa galtanii zimmeettanii hin bacabbacanidha. Okay? Kanaaf osoo waan gaarii yaaddanii osoo wanta gaarii namaa yaaddanii baay'ee gaarii ture. Osoo waan gaarii namaa yaaddanii waan gaariitu isinii ta'a ture. Bartee ta'eera inni kun namni keenya karaa ta'ee wal dabarsuurra gufuu ta'ee wal kuffisee karaatti wal hambisuutu irra filata. Isa kana filata namni keenya. Gaafa raajiin masarat taa'ee kana dura rakkataa gargaaraa ture. Namoota qeesaanirraa buqqa'an gargaaraa ture. Namoota hongeedhaan miidhaman gargaaraa ture. Namoota beela garaagaraatiin rakkinoota garaagaraatiin rakkataa turan gargaaraa ture. Gadi baatanii raajii masarat galateeffatanii beektan. Raajii masarat taa'ee immoo hordoftoota amantaa pirootestaantii gargaaree osoo hin taane rakkataa kan jedhame hunduma gargaaraa ture. Warri har'a raajii masaratti quba keessan qabdan gaafa akkas jettanii quba namatti qabdan qubni kun sadanoo ati maal keessa jirtaa isin jedha. Quba namatti qabuun dura ani maal keessan jiraa waan jedhamuuf ilaali. Raajii masaratti uummata amantii pirootestaantii hordofan qofa miti kan inni gargaaraa ture. Amantiin kiristaanaa keessa jira. Amantiin musliimaa keessa jira. Ortodoksiin keessa jira. Amantoonni garaagaraa keessa jiru kan inni gargaaraa ture. Har'a gadi baatanii jibbinsa amantaa pirootestaantiitiif qabdaniin raajii masarat geeffuu barbaaddu jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa.
baay'ee nama garamtu dhugaa. Gaafa sana maaliif raajii masarratti hin dinqisiifatina? Inni koo waaqa miti namu akka keenyaa dha bara. Maaf hin dinqisiifatina gaafa sana? Amala dinqisiifannaa maaf hin horatina? Maaf amala dinqisiifannaa hin horattan isin? Maaf sammuun keessan wanta hamaa qofa irratti xiyyeeffata? Maaf wanta gaarii irratti hin xiyyeeffatu? Arrabni keessan kun akka wanta hamaa bichaa lallabdanii miti barkanii isinii kennan. Wanta gaarii yoo hojjettan, wanta gaarii yoo ittiin dubbattan, isatu ittiin akka amantii keessaniitti iyyuu isatu filatama. Akka amantii musliimaattis nama wanta gaarii dubbatedha. Namni fudhatamaan jechuudha. Namni fudhatama gaarii qabu. Akka amantaa kiristaanaattis akkasii. Qaamonni keenya miira keenya kan nutti kennamanii fi ittiin balleessii ittiin wanta hamaa hojjechuuf osoo hin taane wanta gaarii ittiin hojjechuudha. Isin eegalee. Kanaaf uummata keenya sammuu keessan isa kana isa wanta hamaa qofa yaadu kan wanta gaarii ittiin yaadu bara. Sammuu keessan hiyyoomaa kana akka inni duruun godha. Akka amantii keessanitti kadhadhaatii du'aa godhaatii akka sammuun keessa wanta gaarii si yaadu godha. Nama wanta gaarii hojjetu tokko immoo dhaggeeffadhaa isin wanta gaarii nama hojjetu tokko dinqisiifadhaa, ajaa'ibsiifadhaa. Isinii galee waa hundumtiyyuu dinqisiifannaa irraa dhufa. Isinii galee osoo akkatti yaaddanii baay'ee gaariidha. Raajii masaraatti qaxaniidha. Wanti isin gootan immoo tokko hin jiru. Raajii masaratarraa zimmeedhee gadi bahee akkas dinqii gurguddaa hojjeta osoo hin taane kadhannaa baay'ee keessa darbee qormaata baay'ee keessa darbee dhufee lafa kana ga'e. Waaqayyo faana hojjechaa jira. Kanaaf isinis Waaqayyo keessan kadhadhaa. Du'aa godhaa. Akka amantii keessanii. Sammuu nagaa Waaqayyo isinii haa kennu. Ammayyuu immoo karaan dhugaan jireenyi Gooftaa Yesuus malee hin jiru. Namni Gooftaa Yesuusitti amane jireenya bara baraa qaba. Namni Gooftaa Yesuusitti hin amanne immoo du'a bara baraa ammallee itti faradameera jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf fardii jala ba'uudhaaf Gooftaa Yesuusitti amanaa. Isinii galee galatoomaa. Viidiyoo kana sheer koppiliingi godhaa. Hundi keessaa riippoostii illee godhaa. Yoo isinitti tole godhaa. Yoo isinitti toluu baate immoo dhiisaa. Nagaan tura.